saahibni dhugaa waliin jiraatu takka osoo nifi ishirraan dhuftee silaa fakkeenyaaf jaalalti isaa yookaan isa kana inaafisuudhaaf saahiba isaa kana inaafisuuf deebitee jaalaloo qamoo isa gaafatutti hayyamuun qabu ture inni akka nama takkaatitti akka nama bal'isee yaadu takkatti kuni ajandaa bas gaanne firaankiin godhu jiran ta'ee hin beekne asirratti moggaa dheenullee bakka walola maal nu jaanii hanga ammaa jitti amanuu hin dandeenye jechuudha. Moggaa dheenu bas akka nama nagaatii walitti maramanii wajjaa isaanii taphatanii maal jaan viidiyoo irratti immoo gabiraa jechuudha fixannee jaanii bakka araaramne. Hi guys, asham harka phone urdu daawwatu taqiya akam jirtan nagaa fayyaa qabdanii egaa bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin biraa gosa nuti aaras viidiyoo biraatti waliin deemnee jira. Egaa viidiyoo irraan tanaa maali yoo kumitan ta'e akkuma viidiyoo irratti argaa turtan viidiyoo gartee yaani dhimma wal dhabiinsa obboleeyyan lamaan yookaan saahiban nama gartee yaani akka obboleeyyan wajjin nyaatee wajjin akkasii jechuun bakka akka faamilii takka waliin jiraatu ture ammaan tan ammoo maal rakkoo waliin jiran akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan jechuudha. Bikin biyya wanta keessa waliin jira. Waan kana akka ajandaatitti yaadu turre boruu goone fi akkana yennee gisee ni fi jechuun yaani dhageenyu waan sun du'a argee akkuma viidiyoo irratti isin agarsiisee ture dhaqee achitti bakka aanu ta'a jechuun yaani dabalee fi namaan gada jechuun ijoollee isaaniiti ijoollee gartee warraa walitti dhiyooti wajjin deemneetiin walitti aarsinaa akkasii deemnee sanboota goone fi achi dhageenyu akka carraa ta'ee jedhisi wanta sa'idileen dhufee jira. Isaan jechuudha sababa kanaa jechuudha sa'idileen dhufee isaan jidduu jira jechuudha. Akkasitti duuba walitti araarsinee araaramnee jaaniitiin adda bahan. Sanboota viidiyoo waraabuu nuti ni jennee amma ogusan sa'idii waraabuu jira viidiyoo isaanis waraabuu jiru jechuudha san viidiyoo gadhiisanii turan akkuma argitan viidiyoo takka irratti gadhiisee ture beekaa ture godhee jechuudha. Amma immoo deebi'anii bakka ogasuu yaanii garaagumsaa waliin fixannee akka nama araarameetitti araaramne maal jaaniitiin sanboota kun argitan wal yaabbatu jira jechuudha. Amma booda isinii galee basa akka beekamu godha mirga akka fedhan wal godhanii maaliif namni eefa gartee nama tokko jechuun nama isaan nama sobii ta'anii nama hundarratti manguddoo irratti jechuudha fixannee waa hundaa'u jechuun wanni gartee yaani dhiifama yookaan badii biraa kutin jirtu yaaniiti abbaan badii isaa badii fudhatee balleessee dhiifama walii godhanii akkasitti jechuudha fedhanii deemanii. Deebitee yaani garaa nyaatee ta'e beeknee kun viidiyoo irratti ammas ganaa walitti deebiin jiran jechuudha. Maal jechuudha akka baratti kun wanni ganaan barbaachisu nama gartee saahibaa nama waliin jiru jechuun karaa sababa dhalaatiif jecha si jammar jalqaba yaani dhalaan takka jechuun namni dirqama jaartin danda'ee saahibaa kabajuu qabdi si jammar jalqabumaa amma akka saahibaatti si dhiyaatu inni saahibni dhugaa waliin jiraatu takka osoo nifi ishirraan dhuftee silaa fakkeenyaaf jaalalti isaa yookaan isa kana inaafisuudhaaf saahiba isaa kana inaafisuuf deebitee jaalaloo qamoo isa gaafatutti hayyamuun qabu ture inni akka nama takkaatitti akka nama bal'isee yaadu takkatti kuni ajandaa bas gaanne firaankiin godhu jiran ta'ee hin beekne asirratti moggaa dheenullee bakka walola maal nu jaanii hanga ammaa jitti amanuu hin dandeenye jechuudha. Moggaa dheenu bas akka nama nagaatii walitti maramanii wajjaa isaanii taphatanii maal jaan viidiyoo irratti immoo gabiraa jechuudha fixannee jaanii bakka araaramnee jaanii. Amas deebanii kun walitti deebiin jiranii. Bakka hadiisa awoo dantaa warri gartee jira deemanii kumantiidhaan awoo akkanaatii maaree miskina jinnii maaree minaamin maal atanii ibsirartan isaa jarri gartee miinuti warri gartee qaaman bira jiru jidduu seeneetii akka nam takkaatitti waamee akka isaan jidduutti lafaanee araarsinee turre jechuun maan tana dheengadda ammallee viidiyoodha walitti deebiin jiran san gubbaan deebii akka biraatiin walitti dhaabbitu jiran jechuun ammas nama biraatiin nama gartee amma manguddummaa jidduu seenee jalqaba namni jidduu seenee Sayyiduma kana akka biraati yaadanii amma ganaa isaa fi akka biraatitti bakka isinii galee akkas fudhatu jiranii akka viidiyoo irratti argamutti saniifuu wanti jechuu barbaadu bakka atana booda miidiyaa irratti waliin baasna isinii galee bas nama hin jeeqnaa miidiyaa irratti walola keessa lafa bitadhaa danda'an wanni gartee miidiyaa gubbatti na beektaniif takkan wanni miidiyaa gubbatti yookaan immoo jeenummaa jabeenya keessan miidiyaa gubbatti hin agarsiisan yookaan waltumaa booksii yaanii isinii galee nama gartee bakka fiilmii miti wanni isin dalagu jirtanii namni wal dhabee lafumatti xumurataa wal lola fi saahiban wal baasuu sirriitti jammar jalqaba jechuudha. Saniifuu
وانا كان ادرتي ولدي قرون سريمتي وانا كان بقى مديرتي باسو وين باسنا مديرتي فتدا على بد بقى dirqama waragaadha lafa kaachuu tamoo ragaa sun indaa wanne kana jechuun booda fillee wanti miidiyaa gubbatti ol bee gaafa yookaan biyya keenya ilmi namaa takka namni nama ol dhaajjeesee namaa nama jidduu fitaa bas araaramni goggaa dhufe booda viidiyoo tanfaa harkanii yookaan isin maanuu sheenaa fa'aan mala sanii waan akkanaa gadi sun dhiisaa bakka dalagaadhaaf yookaan immoo wallola keessan dalagaa godhatanii miidiyaadhaaf yookaan maallaqa godhatanii wallola keessan miidiyaarra baasanii maal wanta hin godhatin lafa fitadhaa waan biraa dalagaa hin taane fitadhaa nagaan waan bareedaa waliin dalaguu ta'e isin galee bas nuti akka nam taqaatitti lammata yoo gortee sayidillee gaa hayyiduu seenutee aanin beeku akkam viidiyoo irratti baqaaraan kan biran deemu jiraa jee isin himee viidiyoo waraabee ogaa mana bira ga'uun akka tasaa ta'e yeroo san